Sumayyaa amboo dubbiin sirraa ka'inatti fakkaata. Sumayyaan hiriyyaa ta'eeti. Akkamitti wal bartanii jireenyi keessan akkam ture maal irratti immoo wal loltanii dubbiin keessan miidiyaa irra bahe gaggabaabsi uummataa ibsi. Ayyee galatoomaa warri nu dhaggeeffataa jirtanis warri as jala jirtanis dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salamataan hin dursaa akka ishii wajjinitti wal barree feesbuukidhaan waan tokko barreessennaan dhuftee jalatti koomitii kennitee achi keessoodhaan adiina gaafattee na dubbistee achumarraa wal barree baada kana wanta jiru waliin haasofnee jireenya dhuunfaa keenyaa waliin mari'annee waliin haasofnee booda Kaayiroo deemuu dandeessaa inaan jette jechuudha. Awuroopaatti jalqaba Awurooppaa deemuu dandeessaa naan haala kamiin Awurooppaa deemuu danda'u sumee jennaan haalli itti Awurooppaa deemuu danda'an anasitti Kaayiroo dhaqxeetu Kaayiroo alayyuu inni galmooftee dalagaa mana madaamii dalagachaa anatu si galchaa anillee Kaayiroon dhaqaa abbaa manaan kiyyallee achitti dhufee Kaayirootti seera gaa'ilaa godhanna waan ta'eef yeroo sana na bira dhuftee waliin turra. Kanaafuu akkasiinaan jettee Aluma kanaani karoora duraan ishii mari'adhee wanta gochuu qabu tokko san mari'adhee dhiisi kun isin baasu kun hojii ariifachiisaadha naan jette yoon immoo isa kaasuu barbaades bira taruun barbaadu tarii garaa sin quuquu danda'a. Ani nama islaamummaatti dhufedha maatiin kiyya natti dhaadataa yeroo isatti galtaa jedhani sababa kanaaf jedheeni akkaman godha namni tokko immoo nama wayii jira mucaa wayitii ani garee quraana keessan jira itti waliin beeku torban lama baadan ani galuuf ka'ee booda na gaafatee ni kaasii godhadha naan jedhe garuu haala isaan beeku sodaa maatii kootiif jecha mucaa sana ittiin heerumaa akkami jedhee garee warra nikaana godhu gaafachuu barbaadaaf jennaan sababa kanaan Sumayyaan natti dhufte. Jarjartee nikaan godhamiin duriyyee gandaatiif anatu Kaayiroo si geessa anatu biyya gaarii si geessa abshir Sumayyaan si faana jira naan jettee baada kana wal barree erga kana birrii 120 Beerutii taa'een tiraansfariitti godhe. Yeroon bira tiraansfariitti godhu immoo bara 2025tti bari'uudhaaf jira. Achi gaafa maskaramii guyyaa 5 bara 2025 guyyaa sanbataa Itoophiyaa gale. Bara 2025 gaafa harbiisaa immoo dirqama dhuftee wal arguu qabna Finfinneetti naan jette paaspoortii kan keessaa warachuun qabaa anillee Kaayiroon deema waan ta'eef dhufuu qabda naan jette ergasii mucayyoon tokko Maareemaa jedhamti ragaadhaaf as jalayyuu jirti galchuu dandeessu ishiidha ustaaz Haliidha kanaan achi nama lama hin beeku maqaa isaanii dagadheera jechuudha. Sadi ta'anii jiru dhiirri sadidha nu shamarran sadidha achi dhuftee Sumayyaan bootaa saayyuun beeku buraayyuutti bakka kanatti kottu naan jettee safara sanatti dhaqee wal argine buna waliin dhugne misaa waliin nyaanne haaluma gaariidhaan Sumayyaa gaggeessine anillee yeroo sana doolaara hin qabu jettee baankii irra deemaa jirtan immoo doolaara qabadheen jira doolaara 50tti kenneen karaatti doolaara 25 na gaafatonnaan doolaara 50tti kenneen baankii irra injooriin bakka ayyaa keeftaa dhodheessa baankii irra doolaara bituudhaaf deemaa jirtu dhiiste aliin fa'aayyuu ni jiru deebitee haala sagantaa tokko xiqqoo waan mana keessatti aliin fa'aa godhanii goonee Sumayyaa kana gaggeessinaa edde kana mana ustaas Faraan jedhanii ani hin beeku deebinee ana Maareemaa jennee giishee jedhamti heerumtee jirti. Bulle jechuudha. Erga hachi bullee anis gara Hamboottan deebi'ee ergasii baada Hambootti deebinee gurbaan tokko lakkoofsa kooddoo fudhateen beeku gaafa sana isaanum sadan sana keessa kan jiru keessaa na bilbilee Sumayyaan Maareemaan immoo yeroo sanatti gaafa ayyaana masqalaa koottu Finfinnee keessatti Finfinnee dhuftee na fuutee ayyaana masqalaa warra kee biratti hin dabarsinaa naan jette. Achi Maareemaan na waamaa turte. Sababa kana akkasumatti osoo jiru Sumayyaa yeroo hundumaa naaf bilbilti naanaa softii haalli viizaa kootii akkam ta'ennaan siifan hojjedhaman jammarree qoyi anillee reefuun kunoo manni naa qabame mana kireeffadhe naan jettee otuma akkana jettu ustaaza kana beektaa jettee lakkoofsa aaraa wayii lakkoofsa biyya Ingiliz naa dawwalame Sumayyaa lakkoofsi kun eessarraa Awurooppaa naa dawwalameen jedheen ayi ustaazi kun si ba'uun qabu Kaayiroo irraayyuu dhufuu baattee karaa Awurooppaa achi qaxxitaa Itoophiyaa irraa si fudhachuu waan danda'uu fi nama kanaan wal bareette ani Awurooppaa deemuudha yoon deemeyyuu nama kanatti yoon heerume namni kun abbaa manaa abbaa ilmoo nama kamiinaa ta'a sume ani nama maatii koo irraa ari'amee jiru nama hin beekta maatiin kun hin jaalatani nama akkamennaan anatti hamanii nama sii ta'uudhaan aan jette ayyee jennee haalli viizaa kootii akkami jennaan Sumayyaa ani hiriyaa keeti namni nama namu ragaa lafa kaayyadhu akka jettu nama hundatti dhiira hundatti garaa hin himatani ustaanni kuni
nama hundatti garaa ni matan garuu ustaaza kana nama guyyaa qiyaamaatiin naa kakateera dhuguma sin dhiisu nama gaariidha garuu immoo kaayiroo sababa keetiifin hafe jedhiiti birrii 220 kaffalee sababa keetiin hafe jedhi ragaa fa'a lafa kaadhu waan akka rikoordinatti qabi yookiin immoo innaa nuti garee hiinee ni kaasiinullee sababa keetiin egaa kaayiroo hafaa jira jedhiiti akka inni dafee Awurooppaatti si fudhatu taasisii naan jette. Achi akkuma ishiin naan jette kana hiriyaa kootii waan ishiin naan jette hunda dhageen nan ishii amana haala kana raawwadhe ustaaza Abumuwaaz dhufanii duraan miseenjaraa wajjin haasaa turre Sumayyaa faana haala birriin irratti ergellee waan hundumtuu karaa miseenjaraati baada kana Abumuwaaz illee dhufanii ustaaz Faraan jedhanii ustaaz Bilaan Awurooppaa jira jedhanii ustaaz Ahmad Itoophiyaa jiru akka miizeetti dhufanii ni kaana godhanii baada ni kaana godhanii immoo sume silaawa akkana jettee isti bakka ni kaas godhame birrii deebisi kana kalli naa deebisteetti sumeen jedhin birrii namichicha sumeen birrii naa deebisteetti jedhine xootooti naan deebisin akkamittan jedhaaniin jedheen achi rikoordii waan adda addaa naa qabde jechuudha rikoordii biizaa kunosii xumureeraa erga as geessee rikoordii wanti ishiin naa qabde erga as geessee kaatee jara birrii tiraansfaar godhaa ergaati as geessee kaatee waan hundumaa godhaa jara nama dhibbaa hamanuun hin taatu waan akkas jettee natti ergite jechuudha. Achi birrii koo naa deebisiin jedheen takka turee danii kaan godhamee birrii koo naa deebisiin jedheen birrii koo naa deebisennaan situ deemuu dhiisee heerumee eessaa fideensi deebisa hanii naan jette. Biizaan cituu tikkeettii cituu ragaa qabda sumennaan. Sumayyaa Amboo. Waa'ee kaayiroo dhufuu kana viizaa hojjetuu kana Awurooppaa deemuu kana jaarsa barbaadachuu kana fedhii sirraa dhufe moo situ dhiyeesseef moo deemuu kanallee isi si jala kaa'e si hime moo situ gaafata. Ani waa'ee kaayiroo ofirraan beeku deemuu akka barbaadu kaayiroo Awurooppaa kana situ karaa naa barbaade viizaa nama hojjetu naa barbaade jedhee moo isitu iyyuu kaayiroo karaa jaan deemta siin jedhe. Kaayiroo ani waamuma kaayiroo iyyuu qabu ani otoo